debiru kamammo muzammil kanagari tulu hiya waqo gutu Abdullah ganamo hiya baru tumsa hiya namo keltu kanjara bagada hayuren you said agesa baburen loe dages dargagon hate dageso shamaran bililbe dages kambata tubadu walaita tubadu hadiya tubadu sidama tubadu madagara ketsa harari tubadu gurage tubadu orkoba tubadu somale tubadu madagara ketsa ilmanama jechun malikanisa yonasun kabane tikone kesa esan rarafa esan rajisa harale ilmisan urratidisa atunyana beitu senana dubatu Hitler Africa Minilik benensa Kanesa nada chuni male Minilik namami farudan intole indagane inrafane sina guyagale arnamura anule la fejala kotule Kabaja olota sina bonsa kabu itita umata icha halumbeko hamtura fakata tutukamba yete lentio tabata chalanko chalida tupatenda gaye anole no wate sagale no gaye utane sagale matadi kaya oromo falmacho ngarayo olke mutane sakale madadi kaya oromo falmacho ngarayo olke ya tabarsa ya tamsa tabarsa kebron fatalma idam bupasa sabne chukul fame ka awali tumsa walitumsa Chaso kanesa nada chuni male Minilik namami farudan intole indagane inrafane sina guyagale arnamura anule la fejala kotule Walida farfate ya danonu jabsa sidati korate obsine latran wala la
godhattee ibiddaan taphataa gubattee yoongartee calaan koo caliidhaa tubbatteen dhaga'ee aannoleen hawwattee sagaleen ol ga'ee kutaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ga'ee kutaanne sagalee mataa dhiiga yaa'ee oromoon falmachoo gaarayyuu ol ga'ee. Iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kabruun fataa dirmaa, iddaan buqaasa, sabni cunqurfame, ta'aa walii tumsa, iya dabarsa, iya namsa dabarsa, kabruun fataa dirmaa, iddaan buqaasa, sabni cunqurfame, ta'aa walii tumsa. Ashama akkam jirtu daawwattoota keenya kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Qophiin keenya kar'aa amma jalqabaa qophii keenya kar'aatiin impaayera sirna darbee leellisuu fi finxaaleyyiin Amaaraa Dagaaguu jedhu irratti marii goonu ta'a. Marii kana taasisuuf keessummoonni lama as na biratti argamu. Isaan illee obbo Liban Waaqotii fi obbo Leenjisoo Horooti. Haga xumura keenyaa akka nu hordoftan isin affeerra. Keessummoota keenya baga nagaan dhuftan. Maganagaan nu asirratti nu affeerte bayaan galata guddaa qabdaa sin jedhu barbaada. Galati qabdaa yoo jennu galati kan kee akka horiin sii deebi'uu fi otoon ta'inu akka hawwiin tante guutamtuuf akka sabni wanni ati saba Oromooti yaaddu bakka argattuu fi galati qabda siin jenna. Nuufillee horii hiree tana kenniteetiin akka nulleen yaadaan saba Oromoo yookaan qabsoo Oromoo gargaaruu dandeenyu hiree arganneef galatoomsiin jedhan mallee irra deebi'ee. Hayyee keessummoota keenya sillachuu asitti argamtaniittiin mariin waliin taasisuuf fedhii qabaachuu keessaniif galatooma jedhaan mallee irra deebi'eeti. Marii keenyatti seenuuf sirba Qamar Yusuf baase tokko dhageeffattan jedheetiin abdii qaba. Sirbuma san irratti hundaa'eetiin gaafii tokko lama isin gaafachuu barbaada. Akkuma beektan impaayerri Itoophiyaa kun Minilikiin ijaarame. Minilik impaayera kana yoo ijaarettiin jedhu akka aadaa Amaaratiif tolu, akka olaantummaa Amaaratiif tolu, akka afaan Amaaratiin toluuf kan ijaaramte kun beekamaadha. Kanaaf sirba Qamar keessatti illee homa akkanaa calaqqisaa. Mee sirba san isin lachuu dhageettan jedhee abdii waan qabuuf sirbi suni akka seenaa Oromootiin yoo ilaaltaniitiin jettan waan uummata Oromooti irratti geessanii addeessatiin hima jettanii akkamitti ilaaltumee sirba Qamar kana. Obbo Leenjisoo sirraa jalqaba. Galatoomi waan gaafii kanaa dhiyeessitee fi sirbi kun akka itti ilaalu akkamiin ilaalaa sirbi Qamar dhiyeesse kun sirba seenaa qabeessa tokko jechuudha. Ifatti gabbaa'ee seenaa isa mul'isee gootota Oromoo waamaa diina isaallee mul'isaatiin biyya abbaa baay'eetti saba tokko keessatti dhaloonni tokko kan waliin darbisuun gootota ofiillee yaadataa leellisaa diinota ofiillee yakka isaan saba isa irratti mul'isanii hojjetan mul'isaatti fudha jechuudha. Sirbi kun seenaa Oromoo seenaa Minilik yakka inni Oromoo irratti raawwate himaa. Achiin booda ammoo jagnoota Oromoo kan qabsoo kanaa wareegaman hima. Kanaaf dhaloota dhufu kanaaf qabsoota amma dura jiru kana qabsoo of dura deemsa baaru kanaaf
irree ta'a jedheetiin aman. Onnee isaanii kaasa jedheetiin aman. Maaliif namni tokko seenaa ofii yoo beeke gara dhaabate irraa ka'e of dura socho'a jechuudha. Kanaaf sirbi kun qabsooriiti guddaa bu'aa guddaa buusa jedheetiin amana gama kiyyaan. Diinoosallee akkasuma abdii isaan kutachiisa jechuudha. Oromoon ka'aa jira. Oromoon dura afaanii haasudha. Karaa sirbaatiin, karaa aartii kana akkasiin mul'isuun aartiin guddisee barbaachisa. Dhugaa bakka hedduu jiru kun keessattuu adda jedhee mul'isa. Maaliif Minilikiin as fidee gootota Oromoo as wal bira kaa'ee kunooti jedheetiin mul'isa argitee. Rakkinna inni saba Oromoo irraa ga'e diinummaa isaatii fi qabsaa'ota Oromoo kakanaa wareegamu wal bira qabee yoo fidu waan waliif aaru tokko mul'isa jechuudha. Maali akkama wanti tokko akka Newton law of motion kan jedhantu jira beektaa. Wanti tokko of dura yoo qadhisee kan waan isa dhaabu yoo hin jirre qadhisee akkuma saniin humnuma saniin deema. Kan gara biraa isa keessa yoo dhufe kan isa dhaabu yookiin dhaabeetu irra caaluu danda'u. Yoo isin dhufu jira law of motion kan jedhutu jira beektaa. Newton's law of motion akkas fakkaataa beektaa. Duraan qajeelanii Itoophiyaa jedhaa warri sirbee ka of dhaaban deemu ka isaa kun isuma san qabatee isuma deebii isaa kennee yoo akkas dhiyaatu guddisee qabsoo saba Oromoo illee waan kakkaasu tokko jeetiin nama gama kiyyaan galatoom. Ayyee ka galatoomee obbo Leenjisoo obbo Liban. Impaayera yeroo hundayyuu impaayera Itoophiyaa jennaa. Impaayerii kun wanni jechi impaayera jedhamu kun seenaa ilmi namaa keessatti akkamiin dhalataa akkamiin du'aa waan jedhu qar duraan otoo garree wayya. Impaayerii biyya mootummaa uummatii hedduun aadaan isaa garaagaraa, afaan isaa garaagaraa, seenaan isaa garaagaraa, qabeenyi ikoonoomii isaa garaagara ta'e abbaan humnaa tokko dhufeetiin qabateetiin hunda isaatu walitti qabeetiin yoo ka bulchu taate ka bulchaan sun impaayera ta'a. Impaayera ta'a. Fakkeenya biyyittii impaayera taati abbaa impaayeraa ta'a warri bulchu sun. Seenaa ilma namaa keessatti Mo'aan impaayera, Turkish impaayera, Pershaan impaayera, French impaayera jedhaniitiin, Raashaan impaayera jedhaniitiin impaayera hedduutti seenaa ilma namaa keessatti dhalate. Impaayerooti sun hundinuu amma tana hin jiran. Ka Mongool badee jira, ka Pershaa badee jira, ka Ottoman badee jira, ka Ingilizaa ummati hundinuu bilisoomeetiin yookaan biyyittii sun walaboomteetiin impaayerii sun arra hin jiru. Impaayerii amma tana addunyaa keessa jiru. Impaayerii addunyaa keessa jiru impaayera mootummaa Itoophiyaa qofa. Empire mootummaa Itoophiyaa qofatu jira. So empire mootummaa Itoophiyaa kuni akkinni baduu danda'uun yoo ummati empire sun jalatti bulu akka duriitti buluu dideetiin jedhe yoo inni fincileetiin jedhe yoo abbaan empire warri empire uume sun akka duriitti bulchuu dadhabeetiin jedhe empire sun caccabu jalqaba. So Empire Ethiopia kan Minilikiin uumame ummata hedduu harkirraa muree, harmirraa muree, kumaatamaan akka horii qalee, qabeenyi saamee, aadaa ofii irratti aadaa isaa akka fudhatan tolchee, amantii isaa akka fudhatan tolchee, sammuun isaa jijjiiramee, sammuu abbaa empaayeraa akka inni fakkaatu. Tolchuudhaan mootummaa dhalateetiin guddateetiin argame. Kufiitii impaayera kan irratti kan ugarru kaan ka du'e faarsaa kaan ammoo ka du'e sun cubbamaa akka inni ta'ee faarsa. Qamarii fi Teedii Afroo yoo wal bira qabneetiin jenna. Teedii Afroo Minilik akka inni jagna ta'e akka inni Afrikaa keessatti jagni gurraacha ta'e hima. Qamar ammoo bineensa kuni namaaniti foon nama nyaataa nama qalaa
nam saamaa, nam hiyyoomsaa, nam du'atti akka du'atti inni bahu tolchaa jedheetiin cubbuu inni hojjate hima. Yoo kan jara kan lamaa wal bir qabne tokko cubbamaa faarsaa, tokko cubbamaa faarsaa kan cubbamaa abaaraa jechuudha. Minilik jagnaa yoo jenneetiin jennu yeroo biyyitii aduwaatti walaatu inni bataskaan keessatti dhokateetiin Maariyaam jechaa ture malee dirree waraanaatu hin seenne. Xiyyitii tokkin tokkofne. Eboota akkan darbanne. So akkanumatti bataskaan keessatti dhokataniin jagna namisa yoo jiraateetiin jedhu addunyaa keessa Minilik qofa. So Minilik cubbamaa, abaaramaa, kawaan waaqii hin jaalan ilmi namaa irratti hojjete. So impaayerii inni jaare impaayerii cubbuun jaaramte dhiigi ilmi namaatiin lafa ilmi namaa caccabsaniitiin jaaranii jechuu fedheeti. Hayyee sillachuu galatoomaa keessattuu obbo Libaan impaayerri maal akka ta'e nu ibsuu keessaniif dhalootni ammaa kun akka hubateetiin jedhu impaayerri biyya adda addaa ka humnaan walitti qabameetiin humnaan walitti fidaniitiin mootiin tokko yookiin akka amma Minilikuu walitti qabeetiin bulcha biyya adda addaa uummata adda addaa ka jedhu kana gurra goonuu naquu keessaniif galatoomaa jira. Sillachuu galatoomaa. Mee ammallee garuma sirba qamar kanatti yoo deebi'eetiin jedhe sirba isaa san keessatti qamar akkana jedha. Eessan narraa rafaa, eessan narraa ciisaa, har'allee ilmi isaa narratti dhiichisaa jedha. Maqallee dha'uu baatu ilmi isaa har'a narratti dhiichisa ka jedhu kun Teedii Afroo ootiin jedhaa jira. Teedii Afroo ka wannoo baaseetiin akkuma reef jettaniitiin jettan Minilikiin faarsu san jedhaa jira. Namni sun har'a Teedii Afroo ka guyyaa kaleessaa Gondaritti yuunivarsiitiin Gondari waan inni Minilikiin faarseef jecha Itoophiyaaf waan guddaa goote tokkummaa Itoophiyaatiif waan guddaa hojjette jedhaniitiin badhaasa doktoreetii kabajaa kennaniif. Mee ija nama Oromoo tokkoon ija nama sabaaf sablammiilee Minilik jalatti bulcheetiin kan akkamitti ilaaltu maal jechaadha nama Minilikiin faarsu nama fixe harka namarraa muree miila namarraa muree harma namarraa muree caliif calanqotti wannoo godhe kana faarsuuf kabajaa kennuun maal jechuudha ija ummata saniitiin ummata cunqurfamee ummata irra rakkoon geessanii yoo ilaaltan obbo Liban. Wanni kun dhaloota impaayeraa waliin warri impaayerii dhalatee fi waliin waan yeroo hundaa deemaati. Fakkeenyaaf addunyaa keessatti warri impaayeraa uummatee tokko Jarmanii. Lola addunyaa lammaffaa irratti Jarmanooti cubbuu jeneraalootii isaanii hojjetanii cubbuu koomaandarsiin SSC hojjetaniin madaala walii kennaa turan. Nama akka Eichmann faa, nama akka Göring faa, namoota kanaa warra faashistii warra akka Goebbels faa warra kanaa madaalaa kennaa turan. Minilik impaayerii inni uume impaayerii cubbuun jaaramte waan ta'eef warri impaayerii sunirraa bu'aa argate. Sabab jireenyi impaayera sunii qabeenyi impaayerii sun uummata biraarraa saamteen barate. Qabeen horate. Jireen olaanaa jiraachuu jiru. Yoo nama jireenyi sun isaanii uume nami faarseef nami sun waan galataa hojjeteef nami sun badhaasa argata. Addunyaa gubbaatti nami badhaasa akkasii argatu nam waan guddoo addunyaa bu'aa buuse. Yoo nagaane, yoo nagaa buuse, yoo biyyisaa jaareetiin dimokiraasiin yookaan seeraan bulcheetiin jedhe ulfinni kennuufiif. Yookaan ammoo lafa rakkoon jirtu, lafa lolii jiru, lafa dhibii jiru.
uummata walitti fidee wal taraarsee nagaa buuseeti yoo jedhe yuunivarsiitooti nama akkasiiti kabajaa kennan. Waan horii kennuu hin dandeenyee fi wanni warri guddoon kennuu danda'u doctorate degree kabajaati. Teedii Afroon maal hojjetee doctorate degree kabajaa argate yoo jennee ilaallee hin jenne cubbamaa waan faarsee fi ilmaan cubbamaa walii badhaafte malee hujii cululuqaa ilmi namaatii bu'aa qabu biyyaa bu'aa qabu hojjeteetii miti. Kun ammoo wanni warri aanati tokko waan bif tokko jireenyi tokko waliin jiraatu wal gammachiisuuf walii kennu malee waan hujii ulfinni qabdu hojjeteetiin nanaatti hin fakkaatu. Minilik akkinni harki namirraa muriin beekama. Minilik akkinni uummata saamiin beekama. Akkinni Oromoo gar miliyoonii 5 ga'u qalee fixeetiin jedhin beekama. Minilik akka garboota 75,000 qabu addunyaa gubbaatti nam tokkoffaa ta'eetiin akkinni nama badaa ta'in beekama. Nam sun faarsee yuunivarsiitiin tokko yoo doctorate degree kabajaa kenneetiin jedhe yuunivarsiitiin suni yuunivarsiitii akkam akka ta'e hubachuu hin dandeenye. Yuunivarsiitii fedhii gosa tokko, fedhii uummata tokko, ka afaan tokko qabu, ka amantii tokko qabu, fedhii uummata sunii waan calaqqiseef kennameef malee Teedii Afroo waan guddoo hojjeteetii miti ilaalchi jedhu qabaanin. Sirbootii sirbisaa caalaa uummata waan hedduu hojjetan hedduu jira. Sirbiyyuum Itoophiyaa sun keessayyuu sirbi hedduu jira. Warri sirbu yoo fakkeenyaaf 74 qaabannees hin jenne sababa beela Walloo keessatti sirbi Xilahuun sirbe. Xilahuun Gassesee sirbe. Sirbi Teedii Afroon ittiin badhaafame kan caalaa addunyaatti rakkoo uummata Itoophiyaa ibsee gargaarsa hedduu akka uummati Oromoo argatan uummati Itoophiyaa argatu ka tolche sirba waa'ee siluu yerhaabin gunfaansi siluu jedhee Xilahuun sirbi sunii fi Teedii Afroo kuni waliin gitan ka Xilahuun rakkoo biyyaa, rakkoo uummata, rakkoo nam beelahee, rakkoo daa'ima beelahee, rakkoo haadha ijoollee tabeelofte addunyaatti ka ibsa. Kun ammoo nam tokko cubbamaa ka faarsu. Soo cubbamootiyyuu wal badhaasanii wanni biraan jiru cubbuu gargaaruu cubbuu bir dhaabachuu malee. Ayyee galatooma obbo Leenjisumee sanumarratti gaafima san irratti wanni daatan yoo jiraate. Bareeda galatoome. Ayyaada kan irra qama gabaaf jedhu barbaadu. Seenaa ilma namaa keessatti warra akkana biyya namaa dhaqee qabatee miidhe sani mootonni biyya sanii yoo godhan ufi godhe jechuu miti. Saba sanii bu'aa argachiise jechuudha. Qabeenya fideefii fi maqaa isaanii ol kaasee fi goota isin jechee maammachiise addunyaa keessa beessee qabeenya isaan duroomse jechuudha. Karaa hundaanuu. Addunyaa keessa kana fakkeenyaaf yoo Kolombas biyya Ameerikaa kana yoo dhufanii biyya Ameerikaa kana warri Yurooppiyaan yoo dhufanii jaanii seetileersi warri jalsu yoo dhufanii Ameerikaan Noorz Ameerikaa jaanii 120 miliyoona 125 turan. Miliyoona 100 kana keessa maaltu ta'a 100 keessaa 90 fixan nama kana keessa haga dhume beeku namarra jira. Yurooppiyaan biyya Ameerikaa kan nama yeroo dheeraaf jaarraa hedduu fi namicha kana Kolombasii guyyaatti Kolombasii jedhanii yaadataa turaniiran. Yeroo dheeraaf guyyaa qabaa ture. Amma garuu yeroo dheeraa akkuma deemnee warri hubataa dhufee warri himaanii yaadestaanii dhufeen amma sirna dhaabaniiran amma ganatti. Maaliif bu'aa warri isarraa dhufee bu'aa argate kun
irratti duroome kun adda biyya san dhuunfaate biyya sanii fitanii adda biyya abbaa biyyaa akka ta'e setileerota kana jechamu yoo argite Amaaraa, Ameerikaa, Kanaadaa, Austraaliyaa kan biyya kanaa kan yoo argitu abbaa biyyaa ta'e warra dhufee irra qobate jechuudha. Akkasuma naannoo hundattuu jechuudha. Maaliif sanyii duguuggaan ija hojjetu. Minilik akkuma amma arginu sanyii duguuggaan Oromoo irra sanyii duguuggaa Oromoo duwwaa warra biyya isaa kibbaa jiran kanarra sanyii duguuggaa raawwatee maal argamsiise biyya isaaniiti biyya Amaaraati qabeenya argisiise horii argata irratti dureeman abbaa biyyaa jedhanii kun biyyan qabu irratti taa'an irratti horan irratti durooman kuni isaaniif warra akka Teedii Afroo fa'aa fi Teedii Afroo irraa nam tokko irraa hawwii saba isaanii ibsenne wanti yuunivarsiitiin kan hawwii saba isaanii isa ibsa daa'ima irraa qabee haga guddaatti hawwii kana qabu inni goota keenya jedhaniin gurbaa kana kaasu isaaniiti ka amma jirtan itti fuufaa jabaadhaa waan Minilik godhe san itti jabaadhaa jechuuf kan koone amma wannoon kennamee suniif dhugaan jiru kanneen Minilik rakkinni hamaan inni hojjete Oromoo irraa sanyii duguuggaan kun Afrikaa keessaa tokkoof inni jaarraa yookiin jaarraa haaraa yookiin ammayyaa keessatti Hitileer ta'anii lammaffaa. Hitileer miliyoona 5,000 fixee 6,000 fixee Minilik Oromoo 5,000 jedha miliyoona 6 fixee Minilik Oromoo miliyoona 5 fixe. Minilik Oromoo miliyoona 5 duwwaa fixoo odoon taane akkuma himaa kana harma muree harka muree kaafe irraa. Lafa fudhate lafarraa abbaa biyyaa isaan lafarratti. Kanaaf wanti innaan go'an karaa saniidha karaa warra nama fixuuti. Nama gaddan qaban. Warroota godhe san duwwaa sabni suni bu'aa akkanaa argate kun maqaa akkanaa akkati warra akkasii leellisuun qabeenya isaa irraa kanaa leellisu. Addunyaa irra waan ta'e jechuudha. Kun hundi bakkee hundattuu. Tarkiin Ottoman Empire Armaaniyaa miliyoona isaan keessa kure 1.5 miliyoona fixe. Miliyoona shan keessa 500,000 hafe jechuudha. Kanaaf warri akkas godhu kun hin leellifama seenama namaa keessatti. Kanaaf amma Teediin godhe karaa isaaniitiin akkana jechuudha. Karaa Oromootiin yoo laalle sabni keenya dhumee miidhamee bittifamee sanyii duguuggaa irra raawwatamee lafarraa buqqa'ee namaa gadi laallamee namaam jedhamee maqaa gara biraa maqaa isaati maqaan gara biraatti ba'ee Oromoo jechuudha gaallaa jedhanii gaallaa gadaa jedhaa dhaadannoo godhataa akka deeman hin beektu. Maqaa namaa gadi akka irratti waggaa hagamee kan dhufu bulchee dhufaa darbaan isaanii hundaa. Adhallee kanumatti jira adhallee deemaaru kanuma argaa irra jechuu kan jedhu barbaade. Kanaaf Oromoon diina isaa kuni wanti isaan kan Teedii Abiyyuu akka jirutti biyyi warri Amaaraa Amaarri faarsaa Minilikii qalbii isaanii ol kaasee ka sochoosu waan ta'eef kanaaf faarsu. Nuuf ammoo hammeenna badhiif dhabamsiisa saamama biyya keenyaa waan ta'eef kanaaf waan lamaantu wal dhaawasi jedhu. Kanaaf kennallee ka'a loladha kan ofirraa kaasa diina jedhee wanti itti ka'uuf kana kennallee jechuudha. Kanaaf sirbi qamarii san kana ilaalchisa jechuudha. Ka'a diina kan ka harma simmure ka harka simmure ka sanyii duguuggaa isinirra raawwate kana Oromoo ka'aa lafaa tokkummaa keessanii ofirraa kaasa ka jedhu ka qamarillee kana ibsa jechuudha. Kanaaf lachuu wanti waan gara garaatiif dhaabatu waan wal faallisuuf dhaabatu lachuu wanti kun lachuu jechi namoota jaraatu waliin hin deemu jechuudha. Qalbiin gama Oromootiif Amaaraallee waliin hin deemu jechuudha. Waan wal faallisuuf waliin deema ka mo'atame ofirraa kaasee biyya ofii ka durii deeffachuuf diina kana akkanatti sanyii duguuggaarree adhallee isa ofirraa faarsaa kan ofirraa buqqisu kan Oromooti jedheetiin ilaale hangama kiyyaa galatooma. Yes, lachuu galatooma. Mee ammallee wanni tokko achi keessatti qalbii na butee waa'ima Minilik kana irratti sirba qamar keessaa jechuu kiyya akkana jedha. Addunyaan haa beeku seenaan haa dubbatu Hitlerii Afrikaa Minilik bineensaa jedha. Kan inni akka Hitlerii Afrikaati ka jedhee amma akka sirreef lachuu dubbattaniitiin jettan nama Oromoo garbaa gam godhee Oromoo callaa odoo hin ta'in saba birallee garba godhee gurguratee jedhe Afrikaa keessa.
namicha garba 70 qaba reeffama jettanii isin dubbattan nama akkanaa kana akka Hitlerii Afrikaa bineensa jedheetiin sabboonaan Oromoo tokko abaareetiin jedhu gara biraatiin yoo laaltaniitiin jettan immoo Abiyyi Ahmad akkuma wannooti taayitaatti dhufeetiin jedhee namicha kana faarsuu jalqabee faarsuu bira darbeetiin immoo siidallee akka ijaareef hin beektan. Isuma kana godheetiin odoo jiruu Oromoon argiteetiin Oromootu qabatee Abiyyi ilma gadaati ilma abbaa gadaati jedhaniitiin faarsan. Yoo laalletiin jenne Teedii Afroo fi Abiyyi waan baay'ee wal fakkaatan. Teedii Afroo Minilik faarsa. Abiyyi Minilik faarsa. Abiyyi Minilikiif siidaa ijaara. Ammallee immoo deebi'aati jarri lachuu Teedii Afroo fi Abiyyi illee beerri jarri fuute beera Gondareeti. Kadhiyoo tana gaafa Teedii Afroo achitti badhaasa kennaniif soddaa kenna jedhaniin ittiin warri maasinqoo kun Gondaree Amaach jedhanii wannoo jedhan. Jarri lachuu durba Gondaree fuute jecha. Kanaaf mee kan akkamitti ilaaltu yoo kana ilaaltaniitiin jettani Abiyyi ilma abbaa gadaati jechuun hin danda'ama. Ilma abbaa gadaati jechuutu isaan mala moo ilma akkuma Teediin jedhame sani ilma Minilik jechuutu irraa mala mee kan akkamitti ilaaltu? Obbo Leenjisu. Galatoom jedha. Look, hojii Minilikii addunyaa keessattuu Afrikaa keessatti addunyaa keessattuu akka addaati. Sanyii duguuggaa duwwaa irraan odoo hin taane nama akka namaatitti meeshaa godhatee gurgurate. Meeshaa komodiitii jechuun meeshaa godhatee gurgurate. Ufii isaatii gara 70 garbicha qabaate. Garbicha walii kennu. Badhaasa yoo tokko fuudhe tokko garbicha kennu. Akka horii namni amma yoo fuudhu namaa horii kenna yoo horii kenna nama fuudhee horii kenna. Garbicha akkasii kennaa turan waliin. Warri nama akkasiiti. Minilik. Amma maal hojjetti jedhu kun wal fakkaatu lachuu jaruu tokkuma. Lachuu Minilikiin faarsu yoo Minilikiin faa inni kana Abiyyi kana fudhatee kana leellisa jechuudha. Waan Minilik hojjete kana sanyii duguuggaa kana akka nama gurguruu kana meeshaa nama godhatuu kana kan nama feelleessa. Kanaaf siidaa isaa masaraa mootummaa keessatti ijaareeffame. Ka duraanii Haile Sillaasee ijaaree piyaasatti hennaa nugusa ta'u sani ka ammaa inni kun amma itti lammaffaa ijaaree jechuudha. Nugusa isaa jechuudha. Inni wanti inni godhate yakki inni saba Oromoo fi saboota gara biraa irratti hojjete sun Abiyyiif qajeela jechuudha. Abiyyi isa faarsa jechuudha. Isa galatoomsa jechuudha. Kanaaf lachuu garaagarummaan qaban Amaara biratti qorbii isaanii kan Minilik isaan isa jabeessaa fi abbaa keessan kan isinii godhe isa jedhanii akkuma duraan jaatu kana godheefiif. Abiyyi diina Oromoo. Abiyyi abbaa gadaatii miti. Gadaan hin jiru. Ilmi yoo gadaan sirni gadaan jiraanne abbaan gadaatu hin jiru. Abbaan gadaa yoo hin jiraan ilmi gadaa hin jiraatu. Warra abbaa gadaa jedhanii kafana itti uwwisanii fuudhan kun kaadiroota. Kafana abbaatiin gadaatti uffatanii itti fuudhanii keessa isaa ka deemu jeedan yayyi ka isa keessa deemee jiru kaadiroota. Warra OPDO'n kaadiroota dha Bilxigginaa fi kaadiroota isaaniiti. Abbaa gadaa ilma gadaa hin jiru. Oromoo keessa hin jiru. Dhalatee illee danda'u adhatti. Qabsoon Oromoo ka deemaa turtu sirna gadaa deeffachuuf. Diimokiraasii sirna gadaa ka Oromoon bulchu ka biyya isaa ofii tooyatu. Ka diimokiraasii budhiisa deeffachuuf qabsoon kan godhamaa jiru. Abbaan gadaa hin jiru. Sirni gadaa amma waan hin jirreef abbaan gadaa jiraatee hin danda'u. Kanaaf Abiyyi ilma gadaa jechuun adurre diina yayyii Oromoo sobaan Oromoo itti sobuuf ka Oromoon itti dammaquu irra jira. Qaboonni Oromoo ilmaan Oromoo keessattuu dargaggoon addaa dargaggeettiiniif dargaggoon addaa itti dammaqanii diina kana dura dhaabatanii akka achi irraa ka'u buqqisu irra jira jechuudha. Diinni kun kan buqqifamu irra jiru jechuudha. Malee Oromoof ka dhaabatee Oromoo nyaataan Oromoo dhabamsiisuuf jira namichi kun. Waan inni jedhe ifatti beektu amma inni jedhe Keeniyaa dhaqee haga onaagi naannoo ka jirutti nageenyi bu'ee danda'u dhabamsiisu dura jira ka jedhe isa. Isuma miti Oromoo dhabamsiisu jechuudha. Kanaaf namni kun
Oromoo jennee abbaa ilma abbaa gadaa jechuun dogoggora odoon taane yakka Oromoo irratti hojjetu. Isuma afaanuma kanaa jechuun yakka ta'uu isaa irra jira. Adda Jaarmanii keessa Hitler yakka hin jedhu dubbatanii hin danda'ani. Warra extreme right wingii bira darbitee wanno dhofsatee gosa malee seeraa dhoggama. Adda kana jechuun Minilikiin faarsuun biyya san keessatti Oromiyaa keessatti dhaabuu danda'u irra jira sila. Garuu yayyiin deemtu tunniin OPDOonni Oromoo Bilxigginaa jedhaniin tunniin yakka Oromoo irra warri hojjetaan warri akka isaa kana jechuudha. Oromoota warra hin taane. Kanaaf Oromoon dammaqee tokkummaan murna kan ofirraa kaasee biyya ofii dhuunfatuu qaba kan jedhu qaba gama kiyyaan. Kan hojjechuu barbaada galatoom. Ayyee galatoomi. Itti fufi gaafi mareef obbo Leenjisoon gaafadhe san irratti itti fufi obbo Libaan. Gaafiin yoo qajeelchee yaadadhu taate Abiyyi ilma abbaa gadaatii moo akkamii waan jedhaa natti fakkaata yoo sirrii takkaa tokko qaabadhu taate. Irra deebi'aa jechuun Abiyyi akkuma Teedii Afroon Minilikiin faarsaa. Abiyyi illee immoo akkuma dhufeen Minilikiin faarsuu jalqabe faarsuu bira jalqabe tareeti siidayyuu ijaaree fi kun odoo ta'eetiin jiru iyyuu dabballeewwan OPDO yookiin Bilxigginaa jennutuun nama Oromoottu ilma abbaa gadaattu masaraa Minilik qabate jedhaniitiin faarsaa uummata gowwoomsaa jiranii. Garuu akka argineetiin jennu kanatti akkuma Teedii Afroon Minilikiin faarsuu Abiyyi illee Minilikiin faarsaa. Ammallee immoo waan baay'ee wal fakkaatan Teedii Afroo waliinii. Teedii Afroo Gondaree fuudhee Abiyyi illee Gondaree fuudhee Teedii Afroo gaafa amma badhaasa kennuuf Gondar dhaquu kana soddaa kenna jedhanii akka warri Gondareen kun akka gaariitti simate. Kanaafuu wal fakkeenya baay'ee qabuun akkamitti nama Minilikiin faarsu kanaan akkamitti ilma abbaa gadaa jechuu ni dandeenya. Ilma abbaa gadaa jechuutu mala moo ilma Minilik jechuutu mala Abiyyiin ka jedhu gaafin. Yoo ilma abbaa gadaa jenneetiin jenne duraan dursinee fakkeenyaaf anayyuu mataa kiyyaanaa fudhata yoo fudhadheetiin jedhe ani ilma abbaa gadaa ofiin jechuu hin danda'u. Maaliif yoo ilma abbaa gadaa ta'e abbaan kii adulaa fiixee ta'uu qaba. Hayyuu ta'uu qaba. Yoo abbaan kii hayyuu hin ta'in ani ilma abbaa gadaatii miti. Miseensi gadaa tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf aadaa ani keessa dhaladhee guddadhetti ani lubu qaba. Lubi kuni adulaa fiixee qaba. Adulaa shanan qaba. Adulaa shanan kan ka fiixee abbaa gadaa jedhama. Yoo ilma abbaa gadaa jenneetiin jenne nama adulaa fiixee ta'e irra dhalachuu qaba. Nama adulaa fiixee ta'e ilma abbaa gadaa yoo jenneetiin jenne gadaarra dhalate. Oromoon cuftii waliigaltee Abiyyi abbaa miti. Abbaan Abiyyi nam tokko. Namni sun ammoo yoo abbaa gadaa hin ta'in Abiyyi Oromoo malee ilma abbaa gadaatiin itti jechuudha. Tokkoffaa qarayyuu wanni dhalate. Abbaan gadaa akkam biheevii godha. Yoo gari siidaa jaaritii deebineetiin jenne abbaan gadaa akkam biheevii godha. Akkam hojjeta. Akkam ilaalchumnuu fi kabaja uummata ofiitii qaba. Ilma abbaa gadaa eegi jedhaniin ani fakkeenya tokko kennuu fedha. Gadaa Oromoo keessatti keessumatti gadaa Kibbaa gadaa Booranaa keessatti abbaa gadaa madhi galmi tore nam jedhani ture. Madhi galmi tore abbaa gadaa 63 Haile Sillaaseen Booran Kiristaan tolchinaa jennaan waan inni waan tolchinaa kootii jennaan Booranii ka gadaatii yoo gadaan hin murin ani kophatii muruu hin danda'u jedha. Kabajaa gadaatiif kabajaa uummataatiif abbootiin gadaa akkas hojjetti. Guutuu beete kiristaan jaarraa jennaan guutuu Booranaati. Guutuu Booranaa
kutuu hin danda'u. Yoo fula dhibii jaarratan malee fula ardaa jilata Booranaa ittiin jaarratanii jedha fakkeenyaaf. Abbootiin gadaa ummati bulchitu akkas kabaju. Abiyyoo fudhannee hin jenne warra Oromoo qale. Ka Oromoo harkirra mure. Kanami gari akkoon tiyya. Haati abbaa kiyyaa harmisii armat harmu muramte. Akaakuu kiyya armat harka irraa muran. Abbaa kiyyaa calanqoddu jedheetiin namni arra afaan baafate himata doo jiru yoo inni Minilik siidaa isaa jaareetiin sunuu warqiin jaareen midhaasee birri miliyoona gamitti balleessee midhaasee jaareetiin fidu warra gadaa balleesseen ilma abbaa gadaa jechuunu wallaal guddanas fakkaata. Ana kiyyatti Teedii Afroon waan ilaalchi Minilik deggaruuf waan Minilik hojjetirraa bu'aa guddoo argateef psychological supremacy waan argateef waan olaantummaa seenaa ummati Amaaraa hojii Minilikirraa ka'eetiin argateef yoo ilmi Minilik jedhaniin waan ilaalchisuun qabuufi ilmi Minilik ilmi ta'uu yoo gari beeki biological ta'uu callaan qabu. Jaalala nam tokko qabaatennaan namni sun gannaansi dur jiraatennaan akka abbaatiin laallachuu hin dandeetta. So yoo laalleetiin jedhu karaan Abiyyi harki nama Oromoo irraa cire. Nama harmi dubartii Oromoo harma mure. Nama uummata Walaayittaa miliyoonaan garboonfate intalisaa gaafa fuudhaniitiin jedhani garbichi kumshani intalisaa ta fuudhanii kenne nama akkasiiti siidaa jaaruun ilma abbaa gadaa isin tolchu ilma Minilik yoos tolchu malee. So diinummaan Abiyyi maqaa Oromoo himachuu isaatii miti. Amantii Amaaraa, sammuu Minilik, sammuu nafxanyaa qabaachuu isaati. Kana akka isa diina tolchu, kana akka isa ilmi Minilik tolchu. Malee baayolojiiniti. Baayolojikaalii namni hedduun gos dhibii keessaa dhufeetiin uummata biraati waan guddoo hojjechuu hin danda'a. Qabsoo keessatti qabsoo hojjechuu hin danda'a. Fakkeenya yoo fudhateet hin jenne. Namni Arjentiinaa dhalate qabsoo Kubaa keessa makamee Kubaa yoo wala boomseetiin jedhe inni hojii uummataa hojjete akka uummati lafsuni ta'uu hin danda'a. Akkasuma Abiyyilleen yoo Amaaraa bu'aa hojjete yoo seenaa Amaaraa leellisu yoo aadaa Amaaraa ol fuudhu yoo amantii ol fuudhu yoo waan kan cufu hojjeteetiin jedhe ilmi Minilik ta'uu danda'a malee ilma abbaa gadaa ta'uu hin danda'u. Nanatti mul'atu karaa inni ilma abbaa gadaati. Gudeedalleen ilma abbaa gadaatii miti. Seenaalleen ilma abbaa gadaatii miti. Afaan beekuun ammoo ilma abbaa gadaa isin tolchu. Sammuu ka abbaa gadaa tolchu. Ilma abbaa gadaa tolchu. Jaalal inni warra gadaa buluu qabutti is ilma abbaa gadaa tolchu malee jibbii inni warra gadaati. Abbootii gadaati uummata Oromoo ka gadaa jala buluu qabu is ilma abbaa gadaan tolchu jedheetiin ilaalaan karaa kiyyaan. Ayyee galatoomaa isin lachuun yommuu bu'aachittee da'uu barbaada beektaa ila. Ayyee itti dabale. Abbaa gadaa yoo jedhu abbaan gadaa jechuun sirna kana keessatti sirna jira jechuudha. Sirna kana keessatti abbaan gadaa biyya isaa daangaa biyya isaa eega. Qabeenya biyya isaa eega. Nagaa saba isaa eega. Abbaa gadaa ki'andaa kana Oromoo Abiyyi fa'a saba Oromoo qal'aaru. Daangaatti hidhaa jiru. Qabeenya Oromoo saamsisaa jiru. Saamaa jiru. Saamsisaa jiru. Abbaa gadaa jechuunis abbaan gadaatu hin jiru jedhaarra. Oromoon amma dargaggoon amma maka hubatuun irra jiru. Jechuun abbaa gadaa jedhu kana
akka abbaan gadaan jirretti fura hin jiru jedhaniiti kampeenii godha. Haga Oromoo walirra hin baanetti abbaan gadaa fi gadaan jira. Haga gadaan hin dhumnetti abbaan gadaa jiraatuu hin danda'u. Oromiyaa walirra isaa argattee sirni Oromiyaa sirni gadaa yoo deebi abbaan gadaa ijoolleen gadaa isa keessa dhalatti. Isaa alatti adda lafa kun hin jirretti abbaa gadaa ofiin jechuun siyaasaa sobaa taphachuun alatti saba ittiin gowwoomsuun alatti hojii tokkollee waamama abbaa gadaa calaqqisu jiru wanta hojjetaan wanta isa calaqqisu hin jiru. Kanaaf abbaa gadaa kan jiru biyya tissaa qabeenya tissaa saba tissaa nagaa sabaa kanaaf abbaan gadaa kan jiru irratti xiyyeeffatamu irra jira dargaggoon adda jiru kun kan jiru qaban gama kiyyaa. Ayyee kaa galatooma waan amma isin jettan namni wayillee jedhee ture akka amma biyya sanitti jedhan abbaa gadaa jedhanii maqaa namaa kennan kam abbaa gadaa jedhame wayittuu abbaan gadaan jiru gadatu jira malee abbaan gadaan jiru jedhee asin dura dubbate tokko na yaadachiiftanii. Mee kanuma irratti wanni irratti haasofnullee Finxaaleyyiin Amaaraa kun jabaachuu Minilik faarsuu fi kunii fi wannoon nafxanyummaan yoo duraa mataa qaqqabatte goobanteetiin amma mul'atuu fi dhaadachuu kana Abiyyi illee siidaa kana yoo siidaa Minilik tolcheetiin jedhu siidaa warqiin tolcheetiin jedhu akkuma reef jettani umma jara kana gammachiisuu naf fakkaataa yoo isallee faarsetiin jedhu warra naftanyoota kana gammachiisuuf. Waan opiidiyoon jettuutu jira beektanii amma uummata Oromoo kana arrabsuuf namoota Oromoo kana qabsaa'ota Oromoo kana arrabsuuf maal jetti ergamtoota Tigreetii jetti. Kuni amma ergamtoota Tigree ergamtoota naftanyoota isaan hin godhu kana isaanii gochuun isaan gammachiisuun waan isaan fedhii isaan barbaadan godhuun fakkeenya fi yoo kaafnetiin jenne akkuma beektan namoonni baay'een hayyoonni baay'een namoonni Oromoo hidhaa jiranii hidhaa akka jiran kan akkuma beektan naftanyoonni keessattuu akka Jawaarkaa faana waa hidhamu jedhanii dhiibbaa irratti godhuun beekamaadha. Yoo kana godheetiin jedhu Abiyyoo hayyoota Oromoo kana hidhu yoo namoota Oromoo kana shanidha jedhee maqaa itti wannoo jedheetiin ka Amaarri barbaadu ka nafxanyaan barbaadu godheetiin jedhu kun fedhii isaanii sani ergaa isaanii san hojiirra oolchuu hin tayu. Kanumaanuu wal qabateetiin bara deengaddaa Haacaalullee maqama Minilik kana walitti waan hidhatu na fakkaate. Minilik maqaa dhahee san booda du'e. Kana yoo laaltaniitiin jechaan walitti hidhannaa wayii qabaa jettaniitiin laaltu direct consequence yookiin immoo achirra waan dhufe dagaagaa wannoo kanarra nafxanyummaa kanarra finxaalotii Amaaraa kanarra waan dhufe itin jedhe walitti hidhannaa waan qabu jira jettaniitiin yaaltanii balaan kun marruu namarra gahu Haacaaluun ajjeefamuu hayyoonni Oromoo hidhamuuf yannoon kun mee kan akkamiin laaltan boleenjisu. Bareeda galatoome. Gochaan amma deemaa jiru kun waan dhaabatee waan tura. Waggaa 20 Amaarri nafxanyaan waggaa 27 fi harka Tigree bu'e. Waan Tigree Oromoo goote hin beekna. OPDO waan Tigree ergamtoota Tigree ijaarattee akka dhuftee saba Oromootti waggaa haganaa mileen innama kenna fitti hidhatti guutti qabeenya Oromoo akka saamti ka beekama. Har'a hoogaaf Tigreen deemtu akkuma duraan jedhaa turre kunniin garbichoonni amma Tigree yoo deemtu gara Amaaraa deeman jechuudha. Gooftaa tokko deeman jechuudha. Hojiin isaanii ittuma fuufe jechuudha. Har'a kan amma nafxanyaan dhufte kanaaf dhaadataa bakkee duraa irra waggaa 27 dhabne isaan amma itti deebine humna jabaa haga dandeenye ittiin fuufna jechuudha. Ittiin gurgurame saba kana akkaataa ittiin dhabamsiifna kan jedhu amma. Ijoo ilmaan Oromoo hadha hidhatti guuruun kaan ajjeesuun duulatti uumuun kaan hidha guuruun kan irraa ka burqe. Wanti Jawaarii fa'aa hiituuf jarri kun hin turre. Bakka lafa wanti hiituuf jarri kun hin turre. Garri isaa hojiin nafxanyaa Minilikii itti fuufiisa isaati. Bakkeen Tigree irraa dhaabdi Tigree irraa fudhatte amma isii biraa darbine kana itti fuufnaa itti jabeessinaa kan jedhu. Kanaaf Abiyyi fa'a siidaan Abiyyi ijaare waan salphaa miti. Akkuma inni nuu jedhe Profeesereen Biraanuu gaafannaan maaliif ijaare jedhe dhaloonni dhufu akka seenaa dhufee laalee bareeda kana akkana laalee seenaa isaa himne kan laalee gammadee ija bareedaan laalu. Seenaa durii akka irraanfatu jechuudha. Maal jechuun
yaadannoo ijoollee dhadhaa qabu. Waliin yaadannoo jiru ijoollee dhalattu keessa akka yaadannoo amma warri amma darbe kuni deeme kun qabu. Milikiin irra qabu. Sanyii duguuggaa absinaan Oromoo irra raawwatti qabu kun akka isa keessaa sammuu Oromoo keessan seenne. Waan milikii tolchaa duwwaa sammuu isaanii guutan. Akka faranjoonni jirutti memoraal jenosaadii yaadannoo irratti guggaa irraa raawwatu jechuudha. Yaadannoo irratti mataa keessa haqu jechuudha. Akka inni dhalanne mataa isaanii keessa ijoolleen amma dhalatu kun isan beekne hurrachuu irra jiru jechuudha amma deemaa jiru. Abiyyi isatti harkaanfateera amma jechuudha. Duula addaa irra darbee duula dhaloota sammuu ijoollee dhalattuu irra duulaara jechuudha. Isaan akka kan gara biraa seenaa saba Oromoo akka hin beekne. Seenaa darbee akkam kana. Kanaaf wanti deemaa jiru kun Oromoo xiyyeeffatanii dhabiinsiisa asiin irra deeman ammallee itti tarkaanfataa jiru jechuudha. Itti fuufiinsa duraa irra itti caale jechuudha amma caale. Maaliif Haayile Sillaasee caala, ka Mangistuu caala tarkaanfii Oromoo xiyyeeffatee namichi kun godhaa jiru ka hundaatu caaleera jechuudha. Dhugumattuu yoo walii qabdee ilaalle waan Haayile Sillaaseen hojjeteef waan Mangistuu hojjete caalaa hojjete. Waggaa 8 kana keessatti hojjete dhumiinsa saba Oromoo irratti kan raawwate. Saamiinsa saba Oromoo raawwate. Yoo laawwane Haayile Sillaaseen lafarraa nama fudhate. Lafti kan nafxanyoota akka isaaniitti. Garuu Oromoon gubbaarra taa'ee gabbaraa isaan nyaachisaa isaan obaasa. Mangistuun beektoota Oromoo dhalittoo fixe. Kun ammoo akka jirutti duule beekaa guddaa jaarsaa guddaa daa'imaa dubartii duule kun. Qabeenyarra kanaaf kan durii caalaa Oromoo dhabamsiisu duule Abiyyi. Sirni amma jiru bilxigginaa Oromoo tayyatu nafxanyaa hamtuu isii gabbar nafxanyaa jala kuftee Oromoo dhabamsiisuuf irree isaanii taatee itti deemaartu irree nafxanyaati isaan jennee akkas ilaaluun dura jira kan jedhu qaban gama kiyyaan. Ayyee galatoomii obbo Leenjisoo obbo Libaan kanuma irratti wanni edaata yoo jiraate. Wanti tokko kan ulaaluu qabnu waan cufayyuu seenaa ilmi namaatiin walitti hidhuu danda'uu qabna. Akka uummati Oromoo bal'inaan gaffageenyaan hubatu. Koloneeffataan tokko uummati tokko yoo qabateetiin jedhe maal hojjeta? Duraan dursee qabeenyi isaa saama. Yoo laalleetiin jenne. Minilik yoo biyya Oromoo qabatu qarmaan godhu. Oromoo horii irra saame, lafi irra saame, ijjeechaan booda kan lamaan godhu. Inni ijjeesee lafi irra saame, qabeenyi irra saame. Oromoon maal tarkatti safe? Hiyyummaa tarkatti hafe. Lammaffaa maal godhe Minilik? Amantii isaa amantii ortodoksii uummata irratti fe'uu jalqabe. Gabayaa baasanii eegee farda bisaan kee kaanii akkam facaasanii ati walde Maariyaam, ati Gabre Maariyaam, ati walitta Kiristoos, ati walitta Maariyaam jedhanii nama jimlaan maqaa namaa kennanii amantii sammuu isaa keessa galchan. So amantii isaa fudhatee akka inni afaan isaa dubbatu tolchee aadaa isaa akka inni fudhatu tolchee heeruma isaa akka inni fudhatu tolchee du'aa isaa gaddisaa akka inni ta'ufii irraaffatee koloneeffataa fudhatu tolchee soo koloneeffataan kana godha. Dhuma irratti maal godha? Sammuu jijjiira. Sammuu jijjiiree akka sammuu koloneeffataa yaadu godha. Proosesiin kuni bakka tokkotti kiraakkii ta'e intarsa hin baqaqe gargaaraatoo hin cabin hin baqaqe. Fakkeenyaaf yeroo Haayile Sillaaseen kufeetiin jedhe maaltu dhalate? Maqaan lafaa ka duri maqaan Oromoo irra haqame maqaa Oromooti deebi'e. Fakkeenyi yaamuuf Tinsaayee Birhaan, Abboomsa, Agar Salaam, Agar Maariyaam, Bulee Horaa, Ciroo, Asebe Tafarii, maani maqaan jedhu kun cufti Amboo, Hagar Hiwootiin Amboo kan cufayyuu jijjiiramu. This is waan Minilikiif Haayile Sillaaseen
ummata keessa kaan sun the first step maqaa lafaa jijjiiru. Waan dhibidis spellingii akka maqaan lafaa qoramuyyuu jijjiiruu jalqaban. Fakkeenyaaf haa fudhannu. Duri Arusii jedhama. Sun maqaa qajeelaa miti Arsii jedhaniiti. This is maqaa hamaa waan duri koloneeffataan ummati irra fa'ee qaraguu jalqabamee jechuudha. Hin dhumanna hojiin sun adoon dhumatin mangistuun angoorraa kufe. Yoo mangistuun angoorraa kufe eenyu dhufe? EPRDF dhufe. EPRDF kuni hiddi isaa yoo laalletti hin jennu ummati Tigree hiddi isaa kontestantii yeroo hedduu warra Amaaraa waliin angoorratti wal sukkuumaa ture. Zamana the era of princessy jalqabe. Eegi Yohaannis du'een booda Tigreen olaantummaan isii hin bade. Dargiin kufeennaan revive godhe. Yoo revive godhe maal gootu? Ummata kan waliin jiraachuu fi afaan isaa akka inni deebi'u tolchuu. Afaan waan Minilik duri hiddi lafa gadhaab kaan hiddi kaan tokko tokkoon buqqisu jalqaban. Angoo duri Minilik lafa gadhaabe bittinneessu jalqaban. Diiguu jalqaban. So ammas maaltu dhalatee Oromummaan leellisuu jalqabe, Walaayittummaan leellisuu jalqabe, Sidaamummaan leellisuu jalqabe, Somaalummaan leellisuu, Afaar leellisuu jalqabe. So kun sammuu kan yoo jijjiireet hin jedhu yoo EPRDF kufu eentu dhufe? Warri gogaa Oromoo uyyifatee yookaan yaa'ii gogaa hoolaa uyyifattee hoolaa keessa ooltuu dhalate. Ka Oromoof hin jecha achiin hojii Amaaraa hojjetu, hojii Nafxanyaa hojjetu. So kana ka ammatan dhufeetiin fulaan Abiyyi jiru kana dhufe. Ka olaantummaa Abashaa olaansisuu dhufe kana. Ka federaalizimii diiganii unitary state uumuuf akka Amaartii durii biyyi bulchuuf tattaaffii godhan kana. Kun maal fidaa? Afaan Oromoo balleessaa, afaan Somalee balleessaa, afaan Sidaamaa balleessaa, afaan Walaayittaa balleessaa, afaan Amaaraa qofa dubbatamaa jechuudha. Wanni kun maali? Rebirth of Minilikite power. Ifidaa jechuudha. Deebee angoon ilmaan Minilik dhalataa jechuudha. Angoo ilmaan Minilik tan ammoo akkisiin hin dhalanne, akkisiin salleessitu tolchuuf, akkisiin prematurely dhalatteetiin akkum dhalatteen doos tolchuufi ijaaramuun barbaachisaa, qabsaa'uun barbaachisaa, fedhii fi olaantummaan tissuutti barbaachisaa jedheetiin laata. Abiyyi kanaa jenna. Abiyyi sinootaan Oromoo ta'utti hin jiru. Hojii Oromoo eegin hojjan, fedhii Oromoo eegin qaban, jaalala Oromoo eegin qaban, is automatically warri inni jaalatu sun ta'a. Warri soddoowwan isaatti galaa jechuudha. So ta fuudhaa, ta hojiin isaa, hojii warri soddoowwan isaa hojjetaa, so inni warsunii jechuudha. Dubartii fuudhu gulgalee. Teedii Afroo yoo jarii soddaa keenya jedhi is normal. Maaliif Nafxaanyaan shawaa kaabaa jiruu fi noorz shawaa jiruu fi Nafxaanyaan Gondar jiru cultural linguistically amantiin cuftuwwan tokko waan ta'eef Teedii Afroo yoo faarsanillee normal ta'a. Biyya immoo waan ergamtuu argatee fi argatanii fi isallee akkas ilaallachuu qabanii jedheetiin ilaala. So kanaaf Oromoon aadaa Minilik tan of keessa dhiquuf jaaramuu qofatti isa baasa. Akkam ergamtooti isaa ergamtooti OPDO'n tuni Minilik akkan jabaa, Minilik kan taa'ete footoo waliin kaatee footoo interneetii irra keetu kanaami. Waan si gaddisiisaa footoo guddayyoo Minilik tak Shimallis Abdiisaa waliin ka'eetiin Facebook irka. For what? Namni Oromiyaa bilchuu akkam nama Oromoo harka mureetiin harmu mureetiin jedhe footoo suuraa isaa waliin ka'eetiin Facebook gubbaa baasa.
Oromoon akka inni leadership hin qabne kanaan agartaa jechuu fedheeti. Haganumatti darbachuu fedha. Ayyee galatooma isin lachuu. Mee waan jedhu asirratti. Wanti jedhu barbaadu maaliif xinnoo waa'ee ammayyaa maqaa jijjiiramootaa kanneen waan jijjiiroota Oromoo keessatti dhufe Haayile Sillaaseen kufuu irraa dhufe xinnoo maaliif itti himaan hundura jiru akka salphaan waan dhufe miti. Qabsaa'onni ilmaan Oromoo godhaa turan bara Haayile Sillaasee irraa jalqabee qabsaa isaan godhan suni bu'aa isaan Tigireellee ta'e Amaarallee ta'e waan jaalatanii jijjiirraa dhufeef nuu kennanii miti. Qabsaa'onni irra dhumanii irratti godhaa turan bara Sillaasee irraa qabee hin yaadattu Oromoon wannoo ijoolleen godhaatu maal barumsaa irraa qabee Oromoollee ta'e ijoollee raakaalii biyyi impaayera Itoophiyaa kana impaayera mana hidhaa sabootaa fi sablammootaa jedhaniiti akka itti duulaa turan hin beektan. Akka waan lillinyi baasanitti afaan akka Amaaraa dubbachuu akka afaan Amaaraa uffachuu afaan Amaaraa dubbachuu maqaa isaanii fudhachuu kan peeyuu isaan qormaatu. Qabsoon yooma isaan irraanu yoo yaadattani qabsoo Oromoo farra diktaatiroota Oromoo ageeristaraani. Kanaafuu bara Sillaasee kufasaa irratti bayan. Achiin booda tarkaanfiin dhufe bara Mangistuu Faraafi Oromoonni tarkaanfii irra go'ani. Kana fida isaan. Haalatti gabaabduu jirtu san keessa itti fayyadame Oromoota malee jarri nuuf jettee Oromoof jettee jijjiirraaf jettee Mangistuun fawaaf jettee waan godhadhamanii jijjiirraa saba kana hunda godhuuf qabsaa'ota san dhume jechuudha. Wayyaaneen illee yoo dhuftu maali? Haala kana keessa dhufte waan gara guraa gootee hin dandeettu wayyaaneen. Ka keessa ol seente kun saba akkas dammaqe akkana ta'e kana wanti gootee dandeettu hin jiru. Ka jalqabe afaan Oromoo akka hojiirra oolu qubeen afaan Oromoo akka irra oolu kan ka godhe Oromooti. Wayyiidhaan jaalatteeti afaan Oromoo opshiiniin qabduu turte. Jiraatuuf obsiima tokkollee hiree tokkollee filannaa tokkollee qabduu turte. Filannaa kanneen kan goosise bu'aa kanneen kan boosise daangaa Oromiyaa kan wanna goosise haamee guutuutu mallee ta'ine kan goosise qabsoo Oromooti. Jagnoota Oromoo qamiruu maqaa waamaa ture isaan jagnoota Oromoo. Amma Itoophiyaa jechuun Amaaraa jechuudha Jeneraal Taaddasee Birruufi gaafa deemanii hidhaa wannoo gad dhufee Mangistuun Shumaa wannoo kennuufii barbaade hin fudhu jedhee harka dide. Kanaaf bu'oonni dhufan tunniin jaalatanii odoon taane dhiibboota hin qabsoota ilmaan Oromoo godhanii dhufe. Kanaan kan dhalateef hundinuu ta'e. Ka ammaa akka Libaan jedhe isa riversii godhuuf ta'ammaa maaliif? Qabsaa'onni adda Oromoo adda maaliif dhufte? Adda Oromoo faca'ina argiteerti jedhattiin tuni. Oromoon akka kudhanii hagatti xinnoo turte bara 1974 xinnooma sanii waan kana hojjate. Bara 1991 akka dhaabootaatti dhufan humna guddaa ture. Kanaaf sodaa guddaa keessa galtee kana godhuu dandeette jedhattiin tuni. Jaalattee odoon taane giddifamne odoon jaalanne goote. Afaan Amaaraatti waan dhiiftee national language ta'e isa garuu itti dhiiftee miti akka afaan biyyaatti dhiifte garuu maa irraa kaasuu hin dandeenye. Kanaaf kanan goote. Kanaaf ammaa kun haadha Oromoon keessa jiru. Diinamni Oromoota akka kunoo OPDOtaatu ni isaatti maxxamtee kana balleessuuf waan tattaafataan hojii guddaa fuufaatti gadhaa. Kana duuban deebisuuf tattaafataa jiru. Abiyyi akka jedhan dhageettan. Sabaa fi sablammoota jechuun sabaaf sablammoota kan jedhu kana dhiiftanii saba Itoophiyaa jedhaa kan jedhu dhufeera amma yoo argitanii jettan. Kana jedhaa turaayi. Kanneen maal isa haquu barbaadu asiin dura bu'aan qabsaa'onni Oromoo fidan kana haadha rakkinni qabsoon Oromoo keessa seenee fi Oromoon faca'ina addaa kan arganii kanatti dhimma ba'uuf tarkaanfii irra jirti Abiyyi fa'a. Isa dhabamsiisuuf duulli deemaa guddichi kana wanti Oromoo hiituuf daangaa itti duulaa jirtu kana dhabamsiisuuf. Guddaan deemaa jiru warri Amaaraa amma deemsaa jiru aannolee haa jiguu kan jiru qabu. Inni deenaan sun jiraatu deenaa sammuu nama keessaa hin dhabamu isa dhaba. Abiyyi isarra jiraadha. Garuu akka itti godhu dhabeera. Maa isa godhuufi Oromoo dhabamsiisuu kan dhaaruuf kan ajjeeru dhabamsiisee yoo jedhe isa deebi'uuf deemaa jira namichi kun. Kana hubatu nurra jira. Duraa deebisu dhumatti ta miliki caalaa milikoota akkuma mi'aan ilmaan milikiiti. Abiyyiin abbaa isaa namni beeku jira. Gaafa piraaministeerii ta'ee beeku abbaa maqaan dhoofne haadha maqaa dhahe. Haati akkuma
Libaan jedhe kana haati isaa maal haadha maqaa maal Oromoo abbaan isaa eenyu abbaa maaliin maqaan dhoomu waan jiru abbaan inni Oromoo miti namichi kun abbaan isaa Oromoo miti soba kana hundaa Oromoo hubatu namichi kun Oromoon kan jedhu kampeen deemamu jira namichi kun diina Oromoo Amaara Oromoo keessaa guddate kanaaf kaama deemaa jiru Abiyyi deemaa jiru diinummaa isaa kayoomuu caalaa irra bobba'ee kan jiru waan ta'eef Oromoon dura dhaabatuuf takkaaffii olaa tokkummaa isaa qibsa turii facaina kan irraa damdamachiisu jira kan jedhu qaba gama kiyyaan galatu. Ayyee sillachuu galatoomaa waan gaarii kaaftanii obbo Libaan illee Abiyyi Ahmad siidaa ijaaruun suni seenaa Oromoo dho'isuu fi seenaa Oromoo dho'isee keessattuu dhaloota ammaa kana keessa sammuu uummata kana keessa dhaloota ammaa kana keessa haqee akka dhaloonni ammaa kun Itoophiyaa san jaalatan akka dhaloonni ammaa kun seenaa Minilik jaalatan seenaa ofii dagatan ka jedhu sanii dhaanolillee akkasuma asin durallee asin marruu akka yaadattanitti walgayii Oroo Amaaraa jedhamu tokko irratti Amboo irratti ka godhame tokko keessatti warrummaan OPDO kun Addisuu Araggaa aanole ka jedhamu hin jiru Oromoof Amaara wal lolchiisuuf waan akkasii tarrakanii yookiin uumaniitiin burqaa zimmitaa uumetiin akkas katabame malee aanole seenaan aanole hin taane jedhee nama dubbatu. Nama argitaniitiin seenaa Oromoo aanoleetu waakkatan waan Oromoorra gahee waakkatanii akkuma reefu obbo Libaan jettan Shimallis Abdiisaa Minilik waliin footoo yoo ka'eetiin jedhe nama ajaa'ibsiisu OPDO'n seenaa Oromootu waakkataa jirti. Shimallis Abdiisaa fa'aa wannoonu kenna jedhaa jirti Adwaanuu kennaa seenaan Itoophiyaatu nuhi Itoophiyaa caalaa nuhi Itoophiyaa nuuf hin jedhaa jiru. Itoophiyaa Minilik ijaare isaan Itoophiyaan caalaa nutu Itoophiyaa nuuf hin jedhaa jiru. Kanaaf nama ajaa'ibsiisu OPDO'dha. Ka jara sanii nama ajaa'ibsiisu.